Ijoo duulee keenya guyyaa har'aatiin haleellaa hidhattootaan naannoo Beenishaangul Gumuzitti raawwatamee lubbuun namoota 42 galaafateen kan himatame ABO'n deebii kenneen deebii ABO'n kenne qaamota hedduu rifaaseen gabaasa guutuu dhageessu. Waamichi obbolaa gidduutti dhukaasni haa dhaabatu jedhu itti fufe. Waraana Oromiyaa waliin Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru karaa mariitiin akka xumuramuuf waamichi sagaleen dhukaasa obbolaa gidduutti haa callisu jedhus adeemsifamaa jira. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya sadaffaatiin dhimmi gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa biyyoota Afrikaa keessa sidda babal'ifataa jira jedhameen pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni torban tokko dura biyyi isaanii karaa Keeniyaatiin ulaa galaanaa Hindiyaa isheef mala jechuun ifatti dubbachuun isaanii naannicha keessatti maal hordofsiisa yaaddoo jedhu meeraan gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni sa'a namni nagaa daawwattoota Oromiyaa Niwus Miidiyaa moduu keenya guyyaarra qaban isiniif dhumneen faana turan affeerraa keenya. Haleellaa hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuzitti raawwataniin daa'imman dubartii ulfaa dabalatee namoota 42 ajjeefamuu BBC'n gabaasee ture. Ajjechaan kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti Sadaasaa 2018 sanbata ganama godina Matakkal aanaa Bulaan gandaa Bakkujjiitti raawwatamuu jiraattonnii fi qondaalonni himaniiru. Bulchaan aanaa Bulaan namni namoota ajjeefamanii 36 akka ta'e BBC fi odeeffannoo kennan garuu kan miidhamanis akka jiran eeranii turani. Jiraattoti immoo kan boora keessa wal'aansa dhaqanii du'an dabalatee hanga ammaa lubbuun namoota 42 darbuu dubbataniiru. Ajjechaa kanatti hanga ammaa sadarkaa naannoo Beenishaangul Gumuz akkasumas mootummaa federaalaa Itoophiyaa raawwatii jedhamee jiru. Jiraattoti akkasumas qondaaltonni BBC'n dubbise haleellaa kanaaf hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo himataniiru. Hidhattooti paarlaamaa Itoophiyaa tarree shororkeessaa jala kaa'ee mannaa kanatti deebii kennanii waakkataniiru. Dubbii himaan WBO obbo Jireenya Guddataa lolli waraana keenya fi waraana diidaa gidduutti ta'ee jira jechuun mirkaneessanis ajjechaa hin raawwanne jechuun haalaniiru. Ajjechaa raawwatameefis deebisanii humnoota mootummaa kan himatan ta'uu gabaasa BBC'n baasee raawwachuun danda'ameera. Aanaan Bulaan gandaa Bakkujjiitti waggaa 5 dura haleellaa hidhattoonni raawwataniin ajjechaa jumlaa namoota 100 lakkaa'aman galaafate raawwatameera. Haleellaan tibbanaa osoo jiraattota yaaddoo qabanii fi bakkeewwan Itoophiyaa adda addaa keessatti mootummaan lammiilee nageenya lammiilee tiksuu hin dandeenye komiin jedhu yeroo cimetti dhaga'ame. Erga haleellaan raawwatamee booda raayyaan ittisa biyyaa bakka haleellaan raawwatame qaqqabee tasgabbeessaa akka jirus qondaalli kun BBC'tti himaniiru. Haleellaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti Sadaasa 13/2018 sa'aatii 11:12 gidduutti raawwatamu kanneen lubbuun oolanii fi maatiin namoota fira dhabanii BBC'tti himaniiru. Bakki haleellaan itti raawwatames magaalaa baadiyyaa Bakkujjii jedhamtu ture. Haleellaan raawwachuun dura yaaddoon akka ture kan himan jiraattonni BBC'n dubbise kanuma keessa haleellaan raawwatamee jira. Bulchaan aanichaa namoota ajjeefamanii 36 ta'uu akka odeeffatan yoo himan jiraattoti ammoo kan boodarra du'an jedhaniiruun hanga ammaa lubbuun namoota 42 akka darbe dubbataniiru. Gabaasa keenya itti aanuun waraana waliinii Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiru karaa mariitiin akka xumuramuuf waamichi sagaleen dhukaasa obbolota gidduudhaan haa dhaabbatu jedhamee adeemsifamaa jira. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana waan hundaa ol nageenya barbaada kan jedhan namootni duula kana adeemsaa jiran kanaaf qaamonni Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran sagalee dhukaasaa callisiisuu qabu jedhu. Rakkoo siyaasaa Oromoo qawween osoo hin taane mariin furuu qabu kan jedhu duulli kun qaamoleen Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran dura sagalee dhukaasaa Oromiyaa keessatti callisiisuu irratti walii galuu qabu. Achi booda dhimmoonni siyaasaa kanneen akka bilisummaa walabummaa fi murteeffannaa hidhannoo hiikkachuu fi dimookiraasii kanneen biroo dhufuu danda'u jedha. Siyaasni Oromoo dhiiga wal dhangalaasuu keessaa bahee gara marii siyaasaatti ce'uu akka qabu himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa marii nagaatiif haala mijeessuu akka qabus dhaamanii jiru. Oduu keenya itti aanuun ulaa galaanaa yoo argachuu baanne waraanni ni jira jechuun pirezidaantiin Ugaandaa Keeniyaa fi yaaddoo qaban ibsaniiru. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni torban tokko dura biyya isaanii karaa Keeniyaatiin ulaa garbaa Hindiyaa isheef mala jechuun ifatti dubbachuun isaanii naannicha keessatti maal hordofsiisa yaaddoo jedhu uumeera. Gaaffii jabaa fi ejjennoo cimaa pirezidaantichaa hordofee namoonni tokko tokko biyyoota abbaa Afrikaa gidduutti gara fuula duraatti walitti bu'iinsi kan ka'uu maluuf ta'uu xiinxalaniiru. Pirezidaanti Museveniin kana kan dubbate akka lakkoofsa Awurooppaatti onkololeessa 29/2018 gaaffiif deebii 2025 gaaffiif deebii taasiseen kan buufata televezyiinii biyyattiin tamsa'ee ture. Gaaffiif deebiin kun kan taasifame magaalaa Imbaalee kan gama baha biyyattiin jirtutti duula filannoo gaggeessaa wayita ture. Pirezidaantichi gaaffii deebii isaa keessatti jabina humna ittisaa fi walitti makama dinagdee hawaasa Afrikaa bahaa
East African Community ilaalchisuun yeroo ibsutti abbummaa ulaa galaanaa kaase Musaveeniin biyyoota Afrikaa baarfan akka bal'ina dinagdee waraanaa fi qorannoo hawaa dabalatee guddina teekinooloojiin akka qaban dubbateera.